Yaa ammaa sooyyaa ilmaan ayyaama kan jirtan marattuu nageenya keenya kan waaqaa warummaa kan walirraa maddee sanaan qabu. Warra sadii baree fakka bultan warra sadii dhiyee fakka bultan. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashabaar ka fuune ni warra waariibuu qariibuu anaa dhufu welcome to Shabab Media. Hundi keessanuu baga nagaa waliin dachaane. Dhibaa qubata jiru bullis waan dubbannu nu miidhagsii baree teenya nu eebbisi. Xumura keenya illee waaqni tolchina. Sagantaa teenya taararratti qabxii muraasa qabannee isa dhiyaannee jirra nu waliin turaan afeerraa keenya. Oduun dura gara kaabaa dheedaa uummanni Anfar hiriira bahanii jiranii waraanni TPLFidha daangaa cehee lafa isaanii gandoota afurii ol gandoota jaha ol ifama qabate namoota 18 ol baqachiise buqqise akka hatattamaan bahan gaafatanii jiran. Warri dhuftanillee galatooma welcome. I think Sham Hamza Sham dura seenerree welcome jennaani hundi keessanuu bilkii sabaa long time adeero magana gaa dhufte. So gara kaabarraa uummanni Anfar yeroo ammaa tana keessatti hiriira bahanii waan beetee lafa isaanii gubbatti gaggeeffatamaa jiru sanii balaaleffataa jiran. Kaleessa gaa akkuma guututti isanii gabaafnetti waliigalteen Pretooriyaadha. Qabxiilee irratti hundoote qabdii keessaa wanni sadii bu'uura. Sadeeqa isaa tokkoffaan permanent cessation of hostility kan jiru akkana jechuun gaa dhukaasa dhaabuu dhukaasa guutumatti dhaabuudha. Permanent jechuun gaa waaraa kan ta'e dhaabinsa dhukaasaa waaraa kan ta'e waliigaltee isaanirraa tokko haala immoo gaa tajaajila beetee resumption of basic service kan jenneeni tajaajila hawaasummaadha mootummaa harkattu san guututti harkachuudha. Kan sadaffaadha gaa mootummaa haga filannootti aanutti interim regional authority uumuudha. Tigray regional interim regional authority san uumuudha. Sanillee godhamtee jirti. Amma wanni jira ammoo akka waliigaltee isaanii qabxii 12 kan Pretoria gubbatti mootummaan jaaramuu qabdu mootummaa inclusive ta'uu qabdiidha. Akka jechuudha lola dura mootummaa turte mootummaa Tigray TPLFidhaati. Lola booda ammoo akka waliigaltee isaaniitti mootummaan TPLFis qaama irraa taate PPnis keessatti hirmaatte akkanumatti illee paartiilee biraa jira akka Baayitoonaa, Saasaay Wayyaanee, Asimbaa fi kan biraatis mootummaa waloodhaan waliin ijaarachuudhaadha. I think wanni takka mootummaa federaalaa dogoggorte keessaa mootummaa naannoo Tigraay harkuma uummata wallolte sanii deebisuun isii dogoggoraa jechuudha. Pretoria gubbatti waliigalteen jirtu mootummaan itti aantu ka Tigraay haga filannoo itti aanutti hamma qaamni biraa deebi'ee filatamutti mootummaan tun mootummaa amaanaati. Mootummaan amaanaa tun gaa mootummaa beeytee PPnis keessa jirtu TPLFin keessa jirtu Saasaay Wayyaanee, Baayitoonaa, Asimbaa fi paartiilee biraatis kan Tigraay shani wajjahaa jira. Even manguddoota civic service irraa walitti ida'anii warra abbootii amantaarraa mootummaa waloodhaa takka dhaabu. Mootummaan tun gaa mootummaa beeytee siyaasarraa almost konflikti irraa walaba taatee siyaasallee jechuu baanne tan mootummaa federaalaatii fi mootummaa TPLF irraa haga tokko walaba taate tan ammaa fi haga filannootti aanutti mootummaa coomsaa taatee tajaajiltu kana lafa kaa'ime. Ammoo gaa bikka tanatti PP shawwadamte jechuu dandeenya. Maaliif hoggaa jenne yeroo san wanni irratti xiyyeeffatame kompoozishiina mootummaa kanarra TPLF keessaa kan mootummaa federaalaa wajjin hojjechuu danda'an
gara san filachuudhatti amma san argachuudhaaf dorgommii godhamtutti PP'n xiyyeeffatte so dhiibdeetii Geetaachoo dura buufte so Geetaachoo dura buusuudhaaf akkamitti illee Tsaadiqaan jarri lamaan kun gama duraa dhufnaan mootummaan federaalaa kan akka mootummaatti fudhatte bikkummaa silaa jabeessiteetu irratti haasawachuu qabdu kana wanni irra godhuu irra ture keessa ififuu irratti hirmaachuu akka mootummaa PP'tti qaama isii bikka bu'aa achi keessa buufachuu irra ture hin goone lammaffaa baayitoonaa sogaa dogoggorrummaa rakkummaan guddoon jiru amalli ihaadii kakaleessa waan isan taheen shakkaa jechuudha so PP'nis TPLF'nis baayitoonaa fi saasaayii wayyaanii asiin baaf kan biraa waltajjii kannuu dhabuun isaanii dogoggora ifii waan wal beekaniif tabaaf wal loluudhaaf nagaafuu waan wal beekaniif of jidduutti gara mootummaa jaarutti cahanii ammas beektee faandumentaalii jarumarraahu mootummaa beektee uummata Tigraayis fayyaddu gaafa Afrikaaf illee nagaa buuftu sana xiyyeeffachuudha wanni ilaalan maali yoo mataa qabadhee wanni biraat xiyyaadhaadha so shorkatiidhaan mootummaa federaalaa itti deemte shorkatii san keessa TPLF laaffattee tuba hayyee Geetaachoo haa ta'u jaanii jalaa hafanii ammoo birookiraasiin guututti birookiraasii Geetaachoo deeggaruu miti waraanni waraana Geetaachoo deeggaruu miti so eventually gaa akka laafatti fonqolcha irratti gaggeessanii odoo Geetaachoon hiddan hidhatin gaa qilleensa irratti fonqolcha irratti gaggeessan hoggaa dogoggoruma ganamaanuu mirga beektee Pretoreetti waliigalteen addunyaadhaa baay'inaan kan ta'e kan addunyaan jirtu mirga kan itti ibsanii mootummaa federaalaatti fayyadamanidha. I think ifana fakkaattii sababa takka kanaana fonqolchuma Geetaachoon fonqoluu sarrattu dogoggora PP'dhaatiidha. Namni beektee Geetaachoo irra waa hunda kaayyatan Geetaachoon beektee TDF's qawweerraa heeksisaa wayyaanis tabarraa nurraa baasaa Tigraay keessa gaayoo birookiraasii fi waraana poolisii wanni hundinuu harka kan hin jirre Geetaachoon qofti kophaa isatti lafa xaxamtuu akkasiisan keessatti shoora akkasii taphachuu hin danda'an silaa ofiifuu mootummaa keessa seenanii jara kaanillee jara amma beektee asiin baa jara kun dargaggeessa haa sabboonummaa qabaatan malee irra hojii godhuudhaaf irra laaftu TPLF jechuun bar jaarmee amata 17 ifiifuu walqalee wal nyaatee shiraan beektee PhD hojjetee jechuudha amma 27 waan nu godhe ni beekna amma 7 kana keessaas beektee I don't know Afrikuma keessaahu dhaabni akka TPLF'dha sharrii qabuu hajuuratti fakkaatu jechuudha politika manuuveriitti lolaa fi siyaasni isaanillee waggaa tarsiimoodhaan strategically challenge wal goote always bifa jijjiirata siyaasaas gara gaggaleetuma beektee si harkaa baafata waggaa ati beektee jabaa taatee laafaa fakkaateeti si dagachiisa lola keessattis qaxxaamuraan si seena mudhii qoraxaa baananii sogaa gara siyaasaatiin TPLF'n qoraxaani seentee Geetaachoof dura keessee PP gawwoomsitee aangoo beektee ama takkaa fi waa Geetaachoo harkatti dhiisanii booda gaagwaa wan shaabiyaa wajji hidda hidhatanii faannoo hojis araaramanii marfama keessa turan sanirraa haga tokko cabsanii baasan booda Geetaachoo gaa beektee gad ari'aniifi jechuudha so tapha kanarratti tapha Tigraay dhabuu irratti PP dogoggora gootee jiraadha amma kana sirreessuu dandeessi too late maaliif hoggaanne mootummaa already achi jirtu sanii beekamtii kanneef jira hayyee eega Geetaachoo fi Tsaadiqaan achirraa bahan boodoo TPLF haga tokko cabe dubbiin beektee cabu kanaa miti irraa cabe kana odoon ta'in hafe kanaa tommallee waraana harkaa qaba caasaa mootummaa harkaa qaba beektee bar waraana TPLF jechuun nama taankii fi beektee meeshaa gurguddoo boolla qotee awwaallachuu danda'u miti khilaashii miti meeshaa gurguddoo
beetee makiinaa taankii sansalatoo jawwaallatee kun amma dhiyoota na baasee jechuudha. So maaliif kana godhuu danda'e waan caasaa mootummaadhaan harka isaa jirtuuf. So Maqalee namni taa'u isaaniif rakkoo guddoo miti jechuudha. Carraa lammadaa harkate piipiin gaafa Geetaachoon fonqolaa irra gaggeessuu qaban iyyee silaa gaafsa mootummaan dirooniif waraana fudhatee qabeetee diffan isa godhu ture hin goone. Iddasanii gara Finfinnee yaameetuma wal dhaba isaanii kanarratti gaaza qicee walitti kaase akka gaaritti. There's no point jechuudha. Maaliif walitti kaasuun bara qaamni ati walitti kaaftee irraa baafattu kun ammoo hojii isaa dalaguu hin danda'u. Geetaachoon irraa hin baranne ammas. Gaffidee Taaddasa Waradaadhaa akkuma Geetaachoodhaa amala tolee akka waan Dabratsiyoon jinjirree fakkeessee aangoon tun ammas beetee akka Geetaachoo Finfinneetti hafuu walii galan. Ammas maal gooteen gaa wayyaane qoraxaanii bakka sana mooteen. Gaafattiyoos Geetaachoo ol naquudhaan qoraxaan mootee lammaffaa Taaddasa Waradaa naquudhaan qoraxaan mootee amma immoo kan walii galteen isaanii guutumattu Shaabiyaa wajjin fixatanii jiran. So arra mataa ol qabatanii haasawaa jiranidha. Arra amriin tabiraati. So I think ifuma na fakkaatti amma booda mootummaa federaalaa wanni inni godhuu danda'u jira gara siyaasaatti dhugganne. I think dubbiin beetee Pretoria amma booda kadala gunutti fakkaatu. Amma dole ibsilee ture. Pretoriaan dahoo ta'uu jiraaf. Dahoo Shaabiyaan jala dhokottu. TPLF jala dhokottu. Faannoon jala dhokottu ta'aa jiraaf. Inumaatu advantage eenyu firra qabaa goone Pretoriaan isaaniif irra qabaa jechuudha. Mootummaa federaalaa guututti Tigree harkaan qabu. So waan Tigree harkaan qabne Pretoriaan maal isaa godha. Kaayyoon Pretoriyaadhaa bar mootummaa federaalaadhaatis TPLFis Tigree keessatti deebisee mootummaa keessatti isaan lamaan bira kutteetu abbootiin gadaatii fi abbootiin amantaatu irratti hirmaatanii mootummaa beetee amaanaadhaa mootummaa waloodhaa jaaru tan beetee nagaaf tasgabbii naannoo sanii buuftu. Amma almost akkuma beetee 2020 dura TPLFin guututti Tigree harkaa qabaachaa turetti arra gara beetee lolaatiin miti gara siyaasaatiin TPLFin guututti Tigree guututti harkaa qabaa. Hariiroon takkittiin jirtu amma maali? Smartly kaardii adda addaatiin taphataa jiran. Maaliyaan Dabratsiyoon uffate kafa beetee mootummaa federaalaa balaaleffatuuf challenge godhu. Maaliyaan ammoo Taaddasa Waradaadhaa uffate kabeetee ani TPLF wajjin jiru ani mootummaa hajju. Ammoo garaagarummaan qaban. Oggatee sootaan waliin ta'an. Taaddasa Waradaadhaa asiin taa'eeti jettaniin Dabratsiyoon achiin taa'ee Fatalawarqiin achiin teessee waliin murteessanii jechuudha. So egaa akka paartiitti waliin murteessan mootummaas haa wajjuma qabanii jechuudha TPLF fi Taaddasa Waradaadhaatis basically nis TPLF. I think haganni ifa na fakkaata. So egaa yeroo ammaa tana keessatti mootummaa federaalaadhaa carraan inni qabu maalii hoggaanne ati carraan inni qabu lolaa miti. Yoo inni daangaa ceef dhukke irraa kaasu. At least akka amma taraa tana godhe. Wanni taraa tana godhe maali? Waraana TPLFidhaa ka daangaa ceehee dhufeef eeggatee dhukke irraa kaase. Ijoollee taanillee ta beetee TPLF illee isaan illee gaa beetee hidhatanii falmataa jiran. At least taphni kun wayya. Ammoo qaamni hidhatee naannoo Afar keessa jiru kuni beetee akka midhaan amma facaafattee ukaya baasu jiruuti jechuudha. It's not mature yet. Kun ammoo bishingaa beetee tumanii haddaar boolla keessa jiru jechuudha. Mootummaa haddaari. Amma TPLFin ijoolleen TPLF dura dhaabbasu jirtu tun ammoo ganaa qaxaraa jechuudha kichuudha. Hojii geopolitiksiidhaa ta'a amma gurguddoo kanaaf Abiyyiidhaaf ammatti bu'aa buusuu danda'an yoggaanne siyaasaadhaan dalagu jiran. Siyaasaadhaan at least TPLF maanu bikka lama cabeen waan guddaa. TDFis bikka lama cabeen waan guddaadha. Ififuu wali garagalcheenis waan guddaadha. Garuu on the merit oggaa laallee wanni wali garagaleettunoo waan walgituuti oggaanne no. Waan walgituu miti. Gaafitti sobuu qabnu jechuudha.
gara haani nammoo taba beetee Tigraay gubbaa geggeeffamerraa odoo Pretooriyaan harka isaa jirtu Shaabiyaan deebitee Shaabiyaa fi TPLFin Abiyyi mootee Tigraay keessatti akka biraan irraa fudhatin ammas Tigraay keessatti taba geggeeffame sanitti Abiyyiin hedduu dimokiraatik ta'e over dimokiraatik jechuu dandeenya jechuudha. Akka malee mirga kanneefi gaa mirga saniif fayyadamanii namoota isaan dura dhaabbatu saniif irraa ari'anii bikka Abiyyiidhaa immoo Isaayyaas buufatan. So Isaayyaas maal godhu jira amma taankiin isaanii seentee jechuun oduun amma asirratti sangarsiisuudhaaf gaafa biraa sangarsiifnaa meeshaan garii seentee jechuun jira miidiyaan garii taankiileen Shaabiyaadhaa Tigraay keessa seenteedha. So wanni isaan godhu barbaadan maali? Harkisu provoke godhanii Abiyyi provoke godhanii harka isaatiin akka beetee waliigaltee Pretooriyaa cabsu godhanii international community irratti beetee legitimacy isa dhokkuudha. So fudhatamaa fi haqa qabeessummaa san kan beetee akka mootummaa qabu sani harkaa gabbuusanii isa sadarkaa shiftan gabbuusu. San booda wanni isaan fadhan maali? Lola jihaa afuriin dhufnaa ibsatanii jiran. Joota biraa irraa dhufnee lamaan dirree jiru lafa kaayyenne tokko an beetee Anfar godhan kana maali? Anfar ammumaanuu laaleessanii jalaa bifachuu fedhan. Laaleessanii buqqisanii hiraarsanii beetee hara biraatiinis beetee maalleenii sukkaraa fi wanni tokko ta'e isaanii sossoban san gara Eertiraatiin dhuftee fi lola guddaa as deemu dura akkuma gaatti lola dura Tigraay harka galfata sanitti ammaas lola dura Anfar harka galfachuudhaaf takka ammoo Anfar waa bikka lama cabsuudhaaf yaalii godhaa jiran. Abiyyiinis Anfar keessatti geemii taphataa jira. Geemiin Abiyyiidhaatii fi geemiin TPLFidhaa adda addaa kan beeku qaban. Maaliif hoggaanne Abiyyiin uummata Anfar amma wal baran. Ammata torban kanaa jechuudha. Kanaaf gaa lafa itti miti. Dhugaadhaa awwal arbaadhaa I don't know awwal arbaadhaa beetee ammatti Abiyyi hojii jira. Lola gaafattii san keessatti Abiyyi hojii dhaabbate he's tested. Lola taraa tanaatoo bira dhaabbatamu dhaabbatu waliin arkuuteenya. Ammoo warri Tigraay laal maqaatu kiliilii Anfari malee warrummaan mootummaa gubbaa jiru irra guddaan isaanii takka nama haati Tigreedhaati takka abbaan Tigreedhaati. Akka malee wal horee jira Anfar kana wajjin. Diinagdeedhaan hawaasummaadhaan waa hedduudhaan walitti hidhatee jira. So hariiroo Abiyyiin achirraa qaburra hariiroo warri Tigreedhaa Tigreellee jennu TPLFidhaa fi hawaasi Tigraayillee jeneraal naannoo Anfar keessaa qabanitu irra jabaadha. Loogiyaa dhaqa. Asaayitaa dhaqa. Asaayitaa yoo dhayitan ni arkitanii jechuudha. Keessaa loogiyaa guutumatti hoteelli isaanii jechuudha. Hoteelli ka Tigraayotaati. Walii gallaayu. So hariiroo karaa beetetti waami micciitu ni qabdii jechuudha. Eenyu TPLF Shaabiyaan hoggaanne Shaabiyaan akkuma Direedhaa fi Jabuutiidhaati isaaniif inumaatu irra dhihoodhaa jechuudha asab. Kanaaf uummata Anfarii jira naannoo Eritiriyaa keessa. So achiinis gaa Anfar waswaasuu danda'an. Fakkii sanii kennuudhaaf obboleessi I think qondaala mootummaadhaa kan taate isiin Anfarii obboleessisii warra beetee gara Eritiriyaatti godaanirraa tokko jechuudha warra beetee baafatee gara Eritiriyaa seene. So Anfar gariin gara Abiyyi dhufuu jiran gariin ammoo gara Shaabiyaa deemuu jiran. So gaa bikkituunis bikkummaa takkittiin taphachuu danda'u Abiyyiin naannoo Anfar. Naannoo Tigraay already harkaa bahee jira. Achi keessa seenee lolaan gaggeeffadha jechuun gawwummaa na fakkaatti. Shaabiyaa yoo fedhe guututtuu haa qabatu. Yeroo lolaati. Yeroo beetee teeritarii keetti tiifattu miti. Yeroon tun yeroo aangootti tiifattu. Kanallee kaalkuleeshina keessa akka buufataniin fedha. Aangoo tiifachuu fi daangaa tiifachuun adda adda. Daangaa beetee ifiif banee
ollaadhaaf ibsaaxilu ittuma dhiisu because eega hawaasni achi jiruu fi mootummaan achi gubbaa jirtu beeytee nuti weeraramne jechaan jiranii bara. Hottaa jechuu jiranii Tigraay Eertiraadha. Yeroo meeqa beeytee feestivaalaa fi waan adda addaa wajji godhatanii people to people diplomaasii jaanii already jibbaa isaan jidduu turte sanillee adda baasan poppoo fi maankaa fi shukkaa saamanillee malaa haga tokko walii deddeebisanii isaa donno walii gallaayu. Kanaafuu mootummaan federaalaa Tigraay Shaabiyaan irraa seenee jee beeytee aarsaa kafaluun akka kiyyan maraatu na fakkaatti jechuudha. Maaliif hoggaanne wanni weerarameen jiru ni afeerama malee. Kanaafuu haga beeytee injifattutti TPLF ittuma dhiisu. Tigraay baanaan ittuma dhiisu. Amma harka kee jirtu Shaabiyaa seenee jettee kabama gaafattee baay'ee weerarame jettee wanni ilmaan namaa achi deeyxanii aarsaa kafalchiifanis hin jirtu. Illimni hamaa mootummaa federaalaa fi yeroo ammaa tana keessatti Tigraay keessa seenu. Tigraay itti dhiisu. Ammoo laavireejiin guddoo harka mootummaa jirtu maali? Arra yoo baankumaa bankiin tokkittiin ufifu beeytee geemii jijjiirti jechuudha. Ifaa muruun ufifu geemii jijjiira. Shaqata ol deemu warraa muruun. Kanaafuu waan qawween ta'een ta qawweerra faayidaa qabdu gurguddoodhaatu harka mootummaa federaalaa jira. Baajetaa jira jechuudha. Kanaaf aarsaa hin barbaachifne odoo lolli guddaan Eertiraadhaa isa dhaafatu wayyaanee wajji yeroo ammaa tana beeytee taphachuun hin barbaachisudha. Kun gaa hubannaa keenya. Kan biraa ammaa kan beeytee mootummaa xoxxoqaa jiran keessaa Humaraan amma Walqaayitii. Walqaayitii keessa beeytee waardiyaa laga beeytee takazeedhaa je'ee kan mootummaan achirraa qabu jira. Koree dammaqa zawuduudhaa itti abbaadhaa. TPLF yoo dhufte firaa dhokuu danda'ani kunis kijibaa jechuudha. Ammoo yaada bareeda. Yaadichi bareedaadha. Kichuu barjarri lachmaanu. Warri haraa gubbaa jiranis warri Humaraa jiranis kichuu kana beeku qaba. Proxy Abiyyiidhaatiif jarri lamaan kun jarri lamaan kun ammallee kichuudha amma jalqaban. I think caasaa beeytee kan baatii jaama torba kan ammoo beeytee ganaa amma takkaa fi waa eega beeytee foormii ammaa kanatti jajjaaraman. Kaleessa wanni beeytee yetakazee zabiin siyaasaa fi sabboonummaa Amaaraa wajjin walitti hidhaadha kaleessa. Faannoo fi wanni beeytee naannoo Amaaraa jiraachaa turan diyaasporaa fi achiin guutumattuu walqaayitii jedhanii booyuu turan. Arrammoo itti dhiisanii jechuudha. Zeeroon ka'an. Sogaa mootummaa federaalaa kanarraa barachuu qaba. Maaliif irraa faannoon beeytee walqaayitiif booyuu dhiiftee goone faannoon irraa 4 kiloof booyaa jirti walqaayitii dhiiftee. Sogaa mootummaa federaalaatiis walqaayitii dhiisee 4 kiloo isaa eeggachuu qabaadha. Yeroo battalii mee takka takka rahanna. Walqaayitii itti dhiisee 4 kiloo isaatiif beeytee fira taphni jijjiiramaa jira. Tigraayis kaleessa amata lama dura galgalaa ganama wanni TPLF booyaa turte mootummaa federaalaa Shaabiyaa maaliif na keessaa hin baafnedha. Daangaan kiyya weerarameedha. Daangaan kiyya cabee yaanii iyyaa ture amata lama dura. Arra ammoo ifiifi afeeraa jiran jechuudha. Ilillii qabattee dubartiin dibbee bobaa jala kaayyattee popcorniidhaan beeytee maal jettan fandishaa mamaarreedhaan akkana facaasaa beeytee habzaa jecha Shaabiyaa ol naqaa jiran jechuudha. So nama beeytee ililbeedhaa fi heellee Musee Abdiidhaatiin nama simatee ol naqu jiru. Haawwannummaadhaati imma daangaa kiyyaa cabee Tigraayin bilisoomsaan gawwummaa na fakkaatti. Walqaayitiin faannoo walqaayitii Tigraayni seenanii hoggan seenuuf ta'an. Hungaa waliigaltee Shaabiyaan faannoo fi TPLF jidduutti qindeeffate. Akka ammaan duratti mi'aawu TPLF hin seentu. No. Ammaan dura cabsiteeti faannoo caccabsitee qabachuu feeti. Amma faannoodhaanoo afooshaa takkaa jechuudha. Afooshaa takkaa soo waliigalteedhaanoo seenuu isaanii mala. Haga tokko gara beeytee Gondaritti ka dhiyaattu
faanoof dhiisanii waan beetee gara tokko ati walqaatiin qaama sadiin buluun isiini mala gama kaabaatiin Eritriyaan qubattee gara beetee bahaatiin TPLF jiraattee gara kibbaatii ka Gondar dhiyaatu ammoo faanoon qubachuun isiini mala hoggaa lolli jabaateedha. So mootummaan federaalaa Tigraay seenuurra walqaatii seenuudhaatu irra deenjarasiifi jechuudha. Irra deenjarasiifi. Fakkiidhaaf akka tarsiimotti mootummaan akka wayyaaneen meeshaa naqanne Suudaan irraa waraana guddoo achi keesse. Ati akka hayyatti waraanni sana achirraa bahuu qaba. Maaliif hoggaa inni Eeltiraanuu meeshaan seen hojjettii fadeero. Waan tarsiimoodhaa tajaajilamaa jirtu tana mootummaan hiikkachuu qabdi. Suudaanii fi Itoophiyaa jidduun daangaa hiduuf hin jiru. Maaliif hoggaa inni waan gara Suudaanitti ati irraa eedu kallattiidhaanuu kun obeeytee Addigiraatiin wanni dhaa seenuu jiraafi jechuudha. Zaalambassaadhaan meeshaan gaffeemee seenaa jiraafi asiin Shiree fi Shiraaroodhaan seenaa jiraafi soo wannummaan beeytee Suudaan irraa eeduuf hin jirtu. Taphni Suudaan beeytee kan Jeneraal Hamdaanii fi Dagaaloo jidduu jiru kana taphasanii murteessaa jechuudha. Yoo Hemetiin dhiibaa dhufee naannoo Kasalaatiin akkasuma gabbu'ee ilaa haga beeytee ilaa Wallaggatti qallatee naannoo Beenishaangul kana guututti yoo Hemetiin bahaa Suudaan kana bilisoomse waan irraa rakkatan hin jirtu. Maaliif Hemetiin harkaa beeytee Eeltiraa wajjin fadhu. Yeroo ammaa tana keessa waraanni Shaabiyaatii fi waraanni TPLF Suudaan keessattuu Burhaana wajjin ta'anii lolaa jiran jechuudha. Burhaana wajjin ta'anii Hemetitti duulaa jiran. Ati ifana fakkaatti. So waraana keessa daangaa Suudaaniin eeydu. Waraana keessa Humaraa keessa eeydu. Odoo beeytee karaan hin cufanne waraana san naanneessitee Oromiyaadhaan ofirraatti eegu. Yoo waraana san withdraw gootee ofirraa eeyde already wannitu walii jiidee jechuudha. Walii jiide. Maal godhu adda guuruudhaaf yeroo itti rakkattaa jechuudha. Yeroo ammaa tana keessatti wayyaanee fi Shaabiyaa fi Faannoo walii jiganii jiran. Kanaaf adda guuruudhaaf yeroo ta'e ofirraa gubuu hin qabdu. Adda guuruurra ofiif tinnisu. Wanni beekuu qabdu maali? Wayyaaneen kaleessa daangaa kiyyeettu irra ililliidhaan Shaabiyaa simachaa jirti. Faannoon kaleessa beeytee wannummaan gaara galanii Abiyyitti itti duulaa bahan maal yoggaa inni Tigraay walqaayitiin nu deebi'uu qabdiidha. Walqaayitii amma harka isaanii jirtu kana deebisanii TPLF hojii hirachuu deemanii jechuudha. So lolli isaanii lola kaleessaas pirinsipilii miti lola beetee tarsimoodhaati jarri wooma lafaatuu dhiisan. Shaabiyaanis TPLFinis eeyyataniin Faannoonis wanni amma isaan barbaadaa jiran maal yoggaa inni Arakkiloodhaadha. Kanaaf gaa humna qabdu mootummaan federaalaa Gondariin eegaa fi Walqaayitiin eegaa fi Tigraayin eegaa namni irraa eedu hin jirtu jechuudha yeroo. Walii galama akka habar ifiitti afeeraa jiranii jechuudha. Karaan tokkichaan gaa feeziidhaan hoggaa deemne moohamuu eega TPLF fi Faannoo moote qofa waa'ee daangaadhaa kaasuu dandeessa. Haga lolli Faannoo fi TPLF wajjin jiru waan beeytee daangaadhaa taga beeytee gama Suudaanis tagamaa beeytee Eritiriyaatis waan irraa rakkattu hin qabdu jechuudha. Because lolaa keessa jirta dubbee ta'uu jiraniif alagaaf uummanni kuni gaa uummata alagaafitti afeeraa jiru kana maal godhuufi isaaniif waardiyaa taataadha. So kaardiin harka kee jirtu baankii ifaa baajata. So xaraqxaraqii tana beeytee xaraqxaraqii amma naannoon kun deemu yoo Faannoon jabaattee mootummaan naannoo Amaaraa kollaapsi ta'u taate beeytee xuuxxuma sana harkaa buqqifta. Daa'ima wajjumaa raawwalloota jechuudha. Daa'ima beeytee si darare ulee ittiin barbaaddattu bara. Ogaa xuuxxoo afaanii buuftee
ififuni booni jechuudha. Walii galanii. So akkamma nuti uummanni Oromoodhaa mootummaatti hirkannee jiraachaa hin jirru jechuudha. Baajanni keenyaa maqumaaf nu ba'a malee nu bira dhufu jechuudha. Odoo nu bira bahee beetee gaarii mul'ata sila asfaaltii qabaa jechuudha. Dirree xayyaaraa qaba sila. Sila beetee hospitaala burqaadhaa inni boonyu. Nuti baajata beetee mootummaa nu baaftu maquma keenyaaf nu baha malee magaaluma keessatti foon jiraa fi farshootti dhuganii dubartiitti raahaa godhanii jechuudha. Nuti wanni jiraannu baajata mootummaatii miti. Isaan wanni jiraataniin gargaarsa addunyaa NGO harka 180 dheeti taaftemuu mootummaadhaatti buutaaf. So warra mootummaarratti dipendensii qabu jechuudha. Amri mootummaadhaa nuti mika fudhachuu qabu isaani. Because qallamni isaanii mootummaa biraa saffaramaa fedha. So leverage harka mootummaa jirtu san mootummaan beetee itti beekuu qabdi malee yeroo ammaa tana keessatti hatattamaan yoo Eritiriyaa wajjin wal lolaan beetee waan dirree taatu taate odoo beetee Eritiriyaa wajjin wal lolle ilmaan Oromoodhaa hafuutee walqaatii geessitee fi daangaa Suudaaniin eeyduu fi beetee faanoo wal loltu kana hundaa'u walakkaa tana keessa ijoollee namaa baaftee beetee duubaa beetee dura kana fiddee irraa eegu wanni kaabaa gayyaati. Because warra walakkaa jiru kana gargaar bara lolli naannoo Amaaraa wanni Itoophiyaa kasaarsiseefu loojistikaanii jechuudha. Very difficult loojistikaaf. Ilmaatu gara loojistikaatiin Tigraay irra wayyaa. Maaliif hoggaanne lola konvenshinaaliti. Innis achi as deema si achi deemta raashina kee waraana kee waan kee hundaa'u waraana kee jala deemaan akkasitti ooftaa jechuudha. Bookul bar beetee akka gullutii ati magaalaa gartanii madabaa xixiqqoo takka magaalaa madabaa hedduu qabu takka. Madabaa san hundara nama tokko ta'a yoo beekamee takka takka naana madabaa jira. Madabaa san hundarratti nama tokko ta'a. Taan shunkurtaa gurgurtii, taan dinnichaa gurgurtii, taan soogidda safartii walii gallaayyuu. Sogaa gullitii waraan lolaa beetee ta azabo amar beetee Dabra Biraan, Dabra Taaboor, Dabra Maarqos hoggaa fadhe asii beetee hawwii zoonii dhufu hoggaa fadhe utaalee achi dhaqu hoggaa fadhe karaa waldayaa dhaqu jara kana hundaa'uu gaa beetee jala deemaa tuma isaa gullitii kana hojii rakkachuu odoo hin taane kana jala hoggaa deemtu rasaasa fiitee hoggaa deemtu karatti sirraa fudhata waraana kana hoggaa inni achi dhaqee jalaan dhaqa hoggaatti irra guddaa wannummaanuu beetee mootummaan tun itti kasaate lola faannoo wajjin qabdu faannoo waan beetee saayinsii waraanaa formaal ta'een lolaa hin jirre jechuudha. Kana silaa beetee duroonumaan barbaadee irra gaarii jechuudha. Ilma namaa keessaa baasee dhiisee barbaaduu dhiisee biitii isaanii ammas beetee hallayyaa fi gaaraa fi waa hedduu qabdi jechuudha. Magaalaa Ficheetiin dur dhaqee laga abbaa jaamaa jaanii laga jaamaa jaanii kaachi yaa'u tokko jira. Ani hallayyuu akkasitti umriitii nagarree jechuudha. Qarree magaalaa Ficheedhaa waggaa teessee akkasii gallaalte harree fe'atee achi keessaa ol dhufee waa bitatee achi dhaqaa jechuudha. Meeqa rabbii sanuu sodaadhu hallayyaa tana keessa hoggaan achi utaalee jala utaaluu dandeessaa jechuudha. So tarsimoon wanni beetee mootummaan sammuu isii keessa maaltu jira? Ani mootummaadhaa beetee xarafa raalaa xarafatti biyya tana to'achuun qabaadha. Olaantummaa seeraa kee wadeeroo maal godhuuf kanaaf rakkattaa jechuudha. Hassan Sheikh Mahmud irraa barachuu qabdaniin. Hassan Sheikh Mahmud Somaaliyaa guutuu miti Maqdishoon harka isaa jirtu jechuudha. Maqdishoon raa'u beetee viillaa Somaalee ijaanii har'a guddoo tokko ijaarrateetu achi taa'ee mootummaa fi ijaa jechuudha. Karaa qal'aa tokko harkaa qaba ammas qabeetti eerpoortii isa geessu kan eerpoortii irraa isa deebisu. Asii biyyaalaa ni dhaqaa muuziqaa ni dha'umaa fi alaabaa ni godhanii fi mootummaa beekadhu. Kani beektee ganda tokko kan Maqdishoodhaa harkaan qabne. So mootummaan Toobiyaadhaatis adeeroo walqaatii alattis mootummaatti hin irrattu jechuudha. Walqaatii alatti Gondarii fi Goojjaamii alattu Tigraay alattu mootummaatti hin irrattu. Goojjaamii si harkaa baheef Gondarii si harkaa baheef amma Tigraay si harkaa baheef mootummaan ta'e beektee hin jiiduu jechuudha. Mee warra kanatti amantan takka takka naa hanna. Wanni si kuffisaa ammoo yoo Oromiyaan si harkaa baate. Because waan teessumti mootummaadhaa ta'etii Oromiyaa gubbaa taateef. Kanaaf
humnateetii fi qabeenya kee warra beeytee wali dhangala'ee si lolaa jiru kana keessatti humnatee qisaasuun qabdu. Inumaatu haraan ati isaan itti mootu yoo irraa as baate. Irraa as ba'uu keetii fi Geetaachoo fi Dabratsiyooniin wal dhabanii jechuudha. Silaa walakkaa jiraattee walii galan. Ammaa walii galan yoo walakkaa seente. Wanni faannoon har'a akkanatti beeytee leejitimasii kanneef ati waan walakkaa jirtuuf. Yoo keessaa baate beeytee gara uummata saamuudhaatii fi gara beeytee sagaggaalummaa isaatti waan deebi'aniif uummanni fi fuufuuf jeetti isaan darbaa jechuudha. Kanaaf wanni jennu tarsimoon lolli guddaan as deemu Eritiriyaadhaa saniif qophii jala bultii lolaa saniif tarsimoon guututti lolli biyya keessa gaggeeffamaa jiru san hundaa'u mootummaa federaalaa irra deebitee ilaaluu qabdi. Gara Oromiyaadhaa yoo taate fi Hawwaboodhaa san beeytee lola barbaachisu miti. Honestly. Gamalachuun lola barbaachisu miti. Yoo PP'n Oromoo irraa harka fudhattan Waboonis waan gaaraa godhuun jiru jechuudha. Yoo isanis beeytee Waboo irraa harka fudhattan wanni beeytee Waboonis gaaraa keessaa godhuun jiru. Rakkoon teessan rakkoo siyaasaati teessanii hiikkachuu ma dandeessan. Keessaahu yeroo beeytee gubbarraa diinii nurra waliigalee as deemu wanni isan waliigaluu hin dandeenyeef natti mul'attu jechuudha. Oromiyaa keessatti lolli amma deemaa jiru lola beeytee even kasaaraan isaa guddaadhaati. Faannoomi beeytee mootummaa federaalaa kuffisuu taa'u. Lola Waboo wajji qabdanii fi lola Oromoo wajji qabdaniitu isan kuffisuu taa'u. Kana beeytee mala ofirraa itti barbaadaa isanii gaana. Qaaniin qabdu. Mootummaan federaalaa dura tarsee bikka malee jirta. Oromoodha miidhaa jirta. Hidhaa jirta, ajjeesaa jirta, daangaa saamsisaa jirta. Tapha akkanaa keessaa bahe. Oromoo cabsuudhaaf Somaaleetti afeeruu si barbaachisu jechuudha. Odoo walii galuu dandeessu. Beeytee Oromoo jilbiibbachiisuudhaaf faannoo Wallootti afeeruu, Wallaggatti afeerutti, Tuulamatti afeeruun amma faannoo jaartiin irratti bobbaasuun isanitti barbaachisu. Fira biraatu hin qabdu. Beeytee almost kaabni guutuu sirra walii galee jira jechuudha. Atis walii galuu qabda hawaasa kee wajjin. Tapha akkanaa kana keessaa ba'uu qabda. Angootiyyaan tiifadheettee Oromoo nama hundaanuu qabsiisuu hin dandeessu adeemu. Yoo Wallaggaa wanni itti afeere maali faannoo itti afeereetiin waan isaa Waboo gargaaraniif gargarafee ajjeesee saameeni isaan waggaa beeytee abdii kutatanii Waboo gargaaruun ni dhiisanidha. Adeeroo bara dubbiin akkasii miti jechuudha. Dubbiin yoo jaalmarroon hiikkatees yoo Waboon hiikkatees jaarsanyiin galeef beeytee lolli Tuulama keessaa dhaabbanne jechuudha. Oduu har'aa biyyi oonyu jaalmarroonis galee Wallagga keessa nagayaa dhufa jechuu miti jechuudha. Oromiyaa keessa gaafii bu'uuraa ta'u uummanni Oromoodhaa isan gaafatee jira. Gaafii waan biraa dhiisa. Gaafii beeytee jiraachuudhaas mirguma jiraachuu isaa nuti isaaf. Daangaa isaa kabachiisaa fi daangaa isaa san keessatti nagayaan bobba'ee haa galu. Tafilannoodhaatiif ta'aangoo hirachuudhaa san suutatti deebi'achuu dandeenya. Yoo uummata keenya kan Wallagga keessa jiru beeytee gaafii hawaasa saniif deebisaa hannitan beeytee rakkoo teessan Waboo wajji qabdanillee hiikkachuu dandeessan. Ammoo waliin nuti argaa jirru humna gahaa isan lachuutu warra waliin moone uummanni moohame immoo uummata miidhamaa jira. Lola illikii keessa jirtanii jechuudha. Lola akka beeytee Suudaan ammatti diigamteeti. Boodara sadiifin ibsaa. I think saan naarkaadhuun jetti garmoonni itti isanii deebi'a. Gara oduulee Suudaan boodaan itti isanii dhufu. So dubbii kaabaa gaa mataa isanii dhaheetiin jira. Tumtana خبرة TPLFin waan irreefu tuqee hojii walitti ilaala. TPLF yeroo ammaa tana keessa wanni jechaa jirtu maali? Addunyaatti mootummaa jiddugalaa himataa jirti. Waliigaltee keenya Pretooriyaadhaa hojiirra oolchuudhaaf marii ka gaggeeffannu gaafannee dadhabneedha. Namni birallee akka nu jidduu dhufee marii tana beeytee nu jidduu ilaaluullee mootummaa federaalaa hayyamamaa miti. So waliigalatti wanni TPLF godhaa jirtu maali?
waliigaltee Pretooriyaadhaa dahoo godhatteeti mootummaa jiddugala legitimacy hanqisiisuu deemti. Lola kana dura sadarkaa isheetti gabbuusuu deemti. Shiftaa godhuu feeti. So hoggaa lolli kun ka'e gaa dogoggora isaa mootummaan tuni badii achi galchiteeti waa balleessuu deemti. Kana mootummaan ofirraa ilaaluu qabdiidha. Qabxiin biraa waa'ee Masriidhaati. Masriinis gad dhufanii jira. Yeroo ammaa tana keessatti shaakallii lolaa dambalii diimaa jedhanii gaggeessaa jiran. Jabuutii dogoggora baadhee Suudaan, Saawudii fi Ijiptiin. Sogaa jala bultii lola Itoo Elitiratti isaanis lola biraa gaggeeffatanii jiran. Elitiraa hirmaachisanii. So Suudiin eessa dhaabbattiin ifa. Jabuutiin eessa dhaabbattiin ifa. Shaakallii godhaa jiran. Kanaas gaafirraa arkuu qabaa jechuudha mootummaa. Waa'ee ji'oopolitiksii irratti ogeessa jabaa isan barbaachisa. Dubbii amma Somalilaandiidhaa san irra guddaa wanni fashilsiise isanii jechuudha. Maaliif waan harka keessan hin galiin waan beekee lafa jala fixachuu dandeessanii. Ololaaf propagaandaadhaaf dubbii Somalilaandiidhaatti fayyadamtanii mootummaa Somalilaandillee beekee koonnaan taane keessa galchitanii jechuudha. Gaddaafaa keenya Musa Beexinuu filannoo san luus godheedha. Walii gallaayu bar Somalilaandii kaleessaa'uu lafa jalaanii wayyaanii waan fitachi galfatti jechuudha. Walii galtee godhanne. Silaasa ilma sanuu odoo hin dubbanne, odoo hin iyyine, odoo beekee miidiyarattuu hin baafne kunoo barbaraa'uu United Arab Emirates harkaa qabaa namni isii balaaleffatee jiru. Takkaa miidiyaa irra baatee Musa Beexii hojii footoo kaatee barbaraa anaatu maanej godha waliigaltee amma diidamii hin jenne jechuudha. Amata meeqaaf waliigalanii namni beekuu hin jiru. Waliigala. So akkaataan beektee na arkaan Somaliland irra goonisanii gaa akkasiin nu harkaa fashilsiiftee jechuudha. Waan goonu hundaa'u ogeessa cimaa ji'oopolitiksiidhaan nu barbaachisa. Asabis bar odoo usneetti qophoonee sapiraayizii goonee irra bareedde jechuudha. Walii gallaayu yoo asabuu taate jechuudha. Asabsanuu taate odoo beektee afaanii dubbanne hojiidhaan namni nu harka irra bareeddu. Odoo ganama waggaa hirribaa kaan beektee waraanuma Toobiyaadhaa asab kan qabate kan harkanii jechuudha. Samboota hagura lamaan qabatee Isaayyaas iyyuu achi booda haasawni siyaasaa hundi ni ta'a jechuudha. Achi booda heera alatti beektee asab fudhattee fi waan amma ololaaf haasawaa jiruu fi haasawni paarlamaa gubbaa gaggeeffamu hundinuu asab qabattee dalaguu hin danda'amti jechuudha. Amma immoo hirribaa kaafne. Shaabiyaa, hello Shaabiyaa, wake up jennee hirribaa kaafne jechuudha. Hassan Sheikh Mahmudis nuti hirribaa kaase. Kanaaf ogeessa beektee ji'oopolitiksiidhaan cimaan nu barbaachisa. Amma xuxxuunee kaafne beektee irra Suudii fi Masrii fi Jabuutii fi guutuu beektee kunoo xayyaaraa fi lola markabaatiif kana hundaanuu deemaa jiran. Nuti ammoo firri keenya beektee United Arab Emirates jechuudha. Fagoo nurraa. Ollaa miti. Baara tokkollee wajjin qabnu. Beektee loon keenya illee iddoo takkatti hin dheedan gaallee keenya illee jechuudha. Lafa addaan fagooti. Jaalannuu jibbinuu olloonni keenya warra ammoo beektee walitti kaaneen kana keessaa Suudiidhaa fi Yamanii fi Jabuutii fi Suudaan, Eritiriyaa, Masriinuu gaagan dhiyaatte amma. So jarri kun gaa akkanatti hoggaa beektee shaakallii lolaa godhan gaafiin guddoon jirtu. Wajji shaakaluun isaanii humaa miti. Ammoo dhaamsi isaan nu dabarsuu barbaadan maalidha? Yoo asab xuuxe nu hundaatu lola seenaadha moo gaafin jirtu moo. Mootobiyaan gara baharaa dhufuu hin dandeessuudha moo. Gaa kana beektee gaafii jajjabduu beektee irraatti wal gaafachuu qabanii jechuudha. Odoo aarsaa taate. Oromoodhaaf gaafiin guddoon jirtu practically yeroo ammaa tana keessatti bikki nuu dhihoodhaa
ኢትዮጵያ ላፈው የነ አየ አሰብ ጅቡቲ ሴላ ቢኪር ላፍቱም ቢኪር ዲሆን ኦሮሚያ 4 ኪሎ ሜትር ዲበንጉነ ዘይላ ቢኪ ቤቴ yola fajarale ወጃሶት ጂማ ኸኛኑ ቤቴ ዘይላ ስላልከቹ መደንደኛቸው ስላ ይየሙ ባቴ ስላ ቤቴ ሄሌ ሙሴ አብዲ ያመኒ ቤቴ ወልተጅረባሰኒ አከት ናርካ ዶጎዱ ባነ ዘይላቱ ኢረ ቤቴ ዲያታ ኢረ ፕራክቲካሊስ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ጃሩ አማስ ቤቴ ዘይላን ጉያ ብራቲ ሱራ ሰንገርሲሳ ፖርቲ ቤቴ ለሙቲና ጀምነቾይ ፖርቲ ቤቴ ጂኒቱ ትዋቡ ፈተነፈካታቸው ኢልሚ ለማ ኸይሰንጅሩ መስጂድ ዲገሜ ፊ መነድ ዱሎ ሜፊ ዘይላን ሴና መሌ መቃዳ መሌ መታዳን እንጅቱ ይቾይ በከከሲ ሰንጋ ቂሳስ ባፍቴ መጋላ ሰኒሌ ጃርቴ ኢፊፊሌ ጎቴ ጅሬኝ ኡመቱ መሰኑቱ ይጅርታ አተክ ስላ ኑዚያራኒ ይቾይ ገለቶ ማኑ ዱፉ ኸይሰን ይፍዳኒ አማስ namni bikasan qabu fifu gada bursi ichukish oromo dur akaseti umbra hotel ragaya na fakati amma khalesa qabritenya ci jira bar sayla qabritenya ci jira ichuy biyanama barbana me bar biyatenya tutemo khales aramo biyanama birati amma ga wali galte fi namusan odotin iyine ta nufayyadu sayla ibro dololano firtelle አርሳ ፈይተለ ወዶ ኸፈልተ ዘይላ ዳቱ ኦሮም ፖርቲን ተከቲን ኦሮሚያ ፈየዱ ዘንደ ዘይላ ቆፍ ታንጀቡቲ ዳ which is even more complicated asab ቤቲ አዴሮ asab ቀበቹ ትግራይ ዋፊ ኡመት አፈር ፈየዳ አይቱ ይተራፈጎ ጅራበር ቀበኒ ኸኛ asab ደቀ አሰቢ አመንት ቡን ኸኛ ቺምቦቤኒ ገላ ረብ ያበሁ ይቱ odo devi fanneu is just security wise bete rako security wise amas bikabete babu mandabi diyatu yo bikasan qabachun saudi sirriba dokuytate yaman sirriba dokuytate markabni khaynya ha isani bobbe galana barama asab qabachu qofo dontane practically itfayada muyen denyan gafiften desechu an asabirra woni guddo no fayada saya safoka chiraxaw fetu maka asabin seni fetu disi isaya safor keda achirra khawunsani wete wana kafano dati fi wana ka wete TPLF ida khana ini da mamsifti abdu khata chifti malif goftan isani hujubni isani taawtin isan gabbaran isaya safor keda ti choy isa abdatteti jadu khun hundinu ya itana goti yo isa remove gote akabete malenchi waraabesa noga wololu waraabesa adi ariyate morba lagaaqe raajjeesa chuy motitti isaniti wali galayo hogwa haraajjeesa dur waraabesa khan hundinu afan gaqabeti beete yusa galaya chuy qadura kasi kulane hundinu hamile chabe gala soga toftan lench waraabesa timo motitti kheesa jeesu dar rakko khaba oromon hikachuda isayas keesa hochizu woni bra formatan qabdo chuy soga yo in khaysa khute jarri khan hundinu fifu takaqawe ikata takamala tola chuy so asabi isayas oganne isayas busun sani duga faida guddoni qabdu wete gutu afrika gas afrika tifu asaboganne asabechuni is la fagamoji fago san keisa odo woti dion tunjirtu daldala fille beete tunura fago lubu nama beete haga asabide mangara asmara de mutus gara gabab dun fakati chuy lirono batamo kam dubbi asabirat haye yo kastate khamali fi gara asab de meloluno ni de gara hayatu برضو بين ما ودي موتوما فدالا دي قالوا إيسو دون تاني نما ستة دي مكم قوتا ديرو أساب نفتيو سنديسان يتوي ودو مكاليو نفتيو سنديسان غندر ودو نفتيو فانو سنديفتو يتوي غجاميس ummanni yoo waan isaan ifteef namattu oromoo qofa jechuudha silaama mootummaa federaalaa mana hidhaa hunda banee qeeroof qarree gadhiisee
خابري في خادري ساخن عدبت تقوسيسي أرومو الرحكة خافتي أرومو موتما تغرق التيتو الله تويتوي جرخون ونأتي إساني قوتي سيديساني في جرتو وماتي جباني وماتي جبان خناف فيتو أسب جين فيتو أسب يسي متجين وان أمن خون بيتي وان بيجتر راقدين تنيف لولو خلنان قطو يتوي لولو خلنان قطو هاتاتو لولي أما بيتي موتو ما في جالا في التطقا جرخوني يو بيتي دوبي إسا ترفتي يو دوبي إسا ترفتين تاتي I don't know واللي تكتين بيكالو ما United Arab Emirates قفا واللي تكشو أكتر يجروا يتوي maybe I don't know Israelis تكو خجل لان وق أبدي يتوي خلاف أمني وربوراتو يسد عبتا وقان أديرو بر بكفيتي ولا بر نمسي لي سجرو أقاس ولا لقان جرتو فيتو أباو برد عبر فيتو كافا برد عبر فيتو وبو برد عبر فيتو بيبي برد عبر أتي أورمو تانان نمسي لي سجرو خلافو خاديرو هيا أورمو ما خيتي في تسديما بنيسي والقدام كلن دينو خلافو وني أتمان أباو فينجتو في كافا في وبو في بيبي فينجتو قداني سادا بريد جرايتو إفينجتوس جلان باتو خلاف دبين كابا دبي جراچو أبو أورمو داتي أنا دو أبيين ديسيو ديسون قبنو داون جان إنو ربي نتنقليني ربي نتنقليني ودو أبيينو بيتي خابو جولي غالي لتولي غالون قبنو مالي فوقاني نورو أغد تاون تان خلافو لحاتو كتشخنا شمبرو سدين بكتاكت دون برباچفتو نتي أساب أورمو فايدي دي يادو يتوين أمو خرا أساب وني جنوف ماليف قال تشخنا بيتي واقتي غلچولا يو إني قالي فانو في تي بي إلي في الرا حفورة بافرنا يتوي I think هاغني وغانا فكاتا دبين تان تافتي واي سوداني سودان قوالا مجدو ديغا ماجرت قوا بيتي همتي جانين في قوا بيتي برهان جانين نوتيس قوالا مجدو ديغا ماجرا ديرو قوالا مان كينيا قايسا الدبا فدا قوالا مجدوتي درية لما جدوتي سودان ديغا ماجرتي أورومونيس بيتي قوالا مجدو ركتا جرا وان اتياز ديما اللي وان فر أركا جرنا تنفكاتو قوالا مانو أما أمان أورومونا حمدان ديسوتي وان قبدو ولي قلتي وان قبنو ولي قلتيني على قلو يرون أماتو لولي أورومون ترى دراتي لتي بيتي ما غانا في اتحاف نجر لولي خينيا بيتي لولي خينيا مقدشو را إلى هم أسمرت إلى هم كايروت بيتي كارتوميت I don't know سودان قفات كشو دقم دوباتي كينيا قفا وجي بيتي نجاق ابن ملي مرفم نجر ديرو مرفم خنا خيسا بهو راف بيتي تبا خلوچو بيتي تبا قوانا خان موتم ما في مرمتون قوتو تنا من وربو دا غورلاچون قبدنيف يورو اماتنا خيستي بيبي ستاتن باتن اباو يتن باتن كافاو يتن باتن وبو يتن باتن وني سبر بادنيف اورموتو خيسنيف خرافو غامال غروف مقا خن هندانو ركتني توكوتاني رورو بيتا في بيرغان كابا كيبان نمرساجو تنخيسا اورمون اكميتي هلوتي باتي نمو غافي نو هنداهو ايغاتو يتو خبرا I think Somalia mormitoni biya khaysa nagaa buufachuu mootummaan lola dhaabuu qabdii dirree siyaasaa saaquu qabdii waa'ee filannoo irraa haasawaa jira jechuudha. Nuti ammoo waa'ee jiraachuu dhabuu irraa haasawaa jirra. Ati ifa na fakkaatti. Tanaafu mormitoota keenyaa waliin jennuuni adeeroo waan nuti as deemaa hin agartanii waan jennaan jechuudha. Waan nuti as deemaa hin agartanii.
filannoo isin irraa rakkattantu tamii. You know, let's focus waan amma deemu kanarratti horiiroo yaadan qabdanii. Inshuraansii qabdanii sanoo. Faannoo fi beekte shaabiyaa fi TPLF yoo gad dhufan waajjira kaafaa fi abaawoodhaa hin tuqanii. Woboos hin tuqanii. Oromoon tuqanii. Sogaa qaamni beektee mormitoota waan abdattanii hedduu waan irraa rakkatanii ibsan naan galle jechuudha. Mormitoonni naannoo Somaaliyaa keessa jiranis mootummaan Somaaliyaadhaa heera kabajuu qabdii filannoo itti aanuuf konstituushinii keenya amma heera bulmaataa kabajamuu qabaadha. Ilmaan ayyagaa sagantaa keenya har'a asumarratti haa xumurannu bika latte itti guutaa bika tokko gara sirreessaa qophii tan fakkaattu waliin dachaa nutti nagaa waaqaa keessatti tura. Thank you.